أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قد تخجب دشيغا ماليو إنا لله وإنا إليه راجعون إذا توفترانا قد نمر عن هذا درتر أنجارتي ونكبو المون تيتمتو الموتا بدرا لالتين هاي مدام تاتشي لكي ها بتعمل اللي نجرا ايه ما كتابة خنا رالاي الشوالا لتكو جرا جاني namicha kanii hunda namni biratti deebee namicha jazbaa way beeka janii waan ganaa dhufu waan gaybii beeka janiiti namni waan ulaalu jee shirkii dalaguudha hawaasni wallaalan kun namicha kanii hunda biratti yaa'u tokkotu jira namicha sanarra haanee bira dhayne wanni inni tooftadhaan namarraa nyaataa ture kun kijiba akka ta'e inni kun nama wallaalaa nama waa takka hin beekne akka ta'e hawaasa kana hubachiifnaarra way isaan jenneetuma waa isa gaafannaa jaartii takkan qaba. Jaartiin tiyya sun ani immoo beeka jaartiin qabu jaartii takkan qaba jaartiin tiyya sun garaa qabdi ilmoon garaa jirtu tun dhiira moo dhalaadhaa jennee gaafanne yoo gaa inni ilmoon sun dhiiraa takkaa dhalaadhaa yoo kan inni jiru taate achitti kijibsiifna nuti jaartii wayin qaba akkana jennaani hawaasa kana tooftadhaan irraa nyaataa ture hawaasa wallaalaa kana qabeenya isaanii tooftaa baasee harkaa nyaataa ture namni jazbaan akkanaa waan ta'eef jecha har'a isa kana kijibsiisuu deemna inshaallah bakka inni jiru san yoo beeyteetime namicha san yoo dhageesse nama biratti deemu kana bakka inni jiru san illee bakka galu yoo beeyte nageessuu dandeessaati. Bakka inni jiru zaman tokko namni itti nama jechuudha mana isaa waa wallaalu sin keessa shaaba. Bakka haanee deemnaa nan gaafadha har'uma dhugaa isaatii fi kijiba ta'uu isaa addaan barra hundi keessanuu waliin halaallu namicha kanarra kijiba isaa kana harkaa mul'isuu deema. Singeessa kana uummata karratee ni nuqas. Inshallah haanee deemnee haadha inu mana isaatan. Nanti kana jawab tu orang tu kata malu. Syaitan pecahan arah saya keras juga biar jiwasa. Khabira. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arah jamnya situ deh. Kani hedu namni siberati deh mahaja nama furatur te jani. Aye. Waitu nudi be watiga farna jenne situ deh. Aye. Nulalu dende zaman sen. Wain jaartii tiyya takka jaartiin qaba. Ayyee. Jaartii tiyya santu garaa qaba. Ayyee. Ni beekaa namichi sun ilmoon tun dhiira akka taate fi dhalaa akka taate ni beekaa naan jedhani. Ayyee. Saniif hin si gaafatu si bira dhufe. Ayyee. Ilmoon tiyya sun mee dhiira moo dhalaadha naa laalaame. Ayyee. Kaya ibidda keessa laaltaati? Lakki. Ibiddarraa laaltee naa himuu deemtaati ishee? Lakki. Bitaamni illee ni jira. Mee? Mee kitaaba kanarraa laal. Miyyoon teessuun dhalaadha. Ati kun gurraacha kana. Miyyoon sun diimtuudha. Teetii miti miyyoon sun mucaa wallaa keessan yaa harka mirgaasan isaati yoo kana taate hoolaa gurraacha fiddee dhuftaa kanii qaaltiin sun. A'uudhu billahi mina shaytaan rajim. Wamaa akkatti kijibde sheeka? Maaliyo? Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Idaa tooftaraan akkatti namarraa nyaataa turtan. Anjaartii hin qabu ilmoon xiyyatamtu gurraacha. Kay deemu siite kay. Hin deemu. Ati sheekaasi? An takkaanii hin fuune bar. Sheekaaset? Sheekeen. Nuti bar tanama waan beeknee laalla malee tanama sheekaan laallu. Tanama sheekaan laaltani? Tanama sheekaan laallu. Hijibduu kuduraa akkatti tooftaa baaftanii hawaasarraa waa nyaataa turtan. Kay deemee jettan nuti tanama sheekaa malee laallu. Anaa jaartiin fuudhin jaartiin qabne waggaa kijibaan ilmoon tee gurraattidha diimtuudha ati gurraacha waggaa jettu. Gana fuuta. Gara fuuta waa takka hin beektan isin hawaasarraa nyaatinaa kijibaan akka hawaasa humaan beekne way beekne jettanii. Wanni isin maallaqa irraa daaraa kana silaa fuulatti isin facaasanii. Kay deem nuti nama waan beekne laala. Uummata jazbaa akkana daaraa biraa kana biratti yaa'anii wayi nu laala jedhu. Kay deem gaa waraana kiyya sitti ajaja. A'uudhu billahi mina shaytaan. Meesii fi waraanni sinuu kootta. Sitti na ajaja. Ajajime waan fedha naa fidani.
amma takkittiin si darba. Nazar waan takka naman gootan ni kijibdani maraan namarraa nyaata waan takka illee hin beektan anjaartis hin fuune sumaan kijibsiisuu dhufeerra sumaan kijibsiisuu dhufe akkati waan takka hin beek. Nuti taa miskiina kaarraa nyaanna malee nama uumaan beek. Shira akka kajee kanarraa nyaannu nuti jibee. Ati waa takka hin gabaliniiti. Nuti garuma keenya deemna malee uumaan beeknu. Hawaasatti nuni minaati ittiin deemnu. Arraboota gaa hawaasni keenya ammayyaa'e barnoota barate tawhiida barate akka rabbi malee wanni takka waa nama godhuu hin dandeenye. Waan ganaa dhufu taa'ullee rabbi malee akka namni tokko hin beekne. Hawaasni keenya baratee jira. Arrabooda nama irraa nyaatan hin argattanii bakka seentan laalladha. Itti isin himna. Amma gabbaanee itti isin himna. Nama jazbaa kanaa kamaan beekna kana bira dhufanii hawaasni keenya qaroome jira. Hawaasni keenya hunoo dhagaa namni nama akkanaa kana bira dheqaa turtan. Jazbaa ifiifuu lubbuu ifiitiif waa takka godhuu hin dandeenye. Hadaaraa keessa taa'ee mataa lolu kana isin dhuftanii waa gaafattan. Kun waa takka hin beeku arrabooda. Namni wayi ilaalla waan ulaalu jettanii jazbaa akkanaa kana bira dheeytan. Hunoo waa takka hin beeku. Namni tokkollee ganaa akka bira dheeynan isiniin jaa waan tana sirritti firraa laala. Hundi nama jazbaa akkanaa kana waan ta'eef jecha ni agarte. Ganaa arraboota hawaasni tokko yoo si bira dhufe kan gaafa gudura. Waraana kiyyan sitti ajaja. Amma ajajime fidiunoo walitti qabi. Waraana maal qabda kijibaa? Fidiunoo waan ta'eef waraanuma feete. Waraana amma deem jennee arbaataa ni kijibdaati. Umaan beek. Hawaasa irraa akkana jettee waan nyaata. Waraana kiyyan dhufu. Daaraa kanaahu. Gabbay. Abooshe kabakka gaa nuti duraanuu bar wanni asitti eenyuuf garuma keenyaaf malee beelonneetuma kan gariisiin akkanatti hoolaafaa namarraa fudhanna malee waa beenetii miti yaaduma faadhaan itti himna. Sheekha dhiifama gaa'ee rabbi malee wanni gabbaramu kabiraan jirtuuti nagaan ganaa gaa ittiin deebinu nutillee hin dhiifama. Arraboota amante? Amaneetiin jira. Hawaasa malaan irraa nyaataa turtan illee ganaa dhugaa miti jettee itti himtaami? Itti himtaami? Itti himne. Hayyee. Arraboota immoo nama tokko asi biratti ol yaa'u garree nuuttu beeka. Shayiticha gaagartee bira dhayne kijiba nuti kijiba isaanii harkaa isaatillee bar. Tooftadhaan namarraa nyaataa turan malee duraanu hawaasa wallaala amantaan biran ga'een kanarraa tooftan nyaataa turan malee amma kijiba isaa gartee nuti ta nama waa beekuun beeknuu jee nama ta wallaalaa tooftadha malaan nama waa irraa nyaannu san malee ta nama aylii qabu nama fayyaadhaa taran beeknu. Amma amananii jiranii bar. Amanatee gartee ganaa ittiin deebinu jira. Ittiin deebinu jira amanatanii jiran. Hawaasni illee amma akka ganaa namni akkanaa kun abbumti fedheewu kabiira janii kawai ilaala janii bira dhagan kun akka waa takka hin beekne hawaasnis ganaa ni hubata irraboota. Ni hubata kana boota. Hawaasni illee tokko bira dhaqee nama akkanaa kana ganaa gaafatu jazba. Fi waa takka hin beekne kana akkasii gaa kijibsiifne jirraa galatoomeetis baga mana isaan agarsiifte hawaasa hundatti illee himi akkatti akka dubbiin kun kijiba ta'e hawaasa beeksisa bakka jirtanitti. Ganaa addaa hawaasa nama kana boota. Inshaallah galatoomeetillee.